warroonni jaallee jiraattan amoomarraa eegalaatti qarshii 200 galchuudhaan qarshii 500 badhaafamaa isinin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaataa isinin jecha egaa akkuma duraanii namoonni irratti hirmaachisne namoota 6,000 6,000 sana keessaa kan mul'achaa jiru kun paatiidha jechuudha. Paatiin kun tokkoon isaa namoota 100 maqaa jaraa bilbila jaraa as keessatti of qabatee jira waan ta'eef warroonni yaaltan hundi keessan yoo maqaan keessan as keessa jira bilbilii keessan as keessa jira jechuudha. Paatii kana waliin mirkaneeffannaa carraan carraa gaarii isiniif ta'u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Tamilam, Tamisadi, Tamiapur, Tamishan, Tamija, Tamitor, Tamisatit, Tamisagal, Shantama, Shantamitoko, Shantamilama, Shantamisadi, Tamiapur, Tamishan, Tamija, Tamitorba, Tamisatit, Tamisagal, Jatam. Rakamitimna, Karatomurera, Garakoini, Lakaut Adimna, Oko, Lama, Sadi, Afur, Shan, Ja, Torba, Sati, Sagal, Kudan, Kutoko, Kudalama, Kudasadi, Kudapur, Kudashan, Kudaja, Torba, Sati, Sagal, Didama, Didamitoko, Didamilama, Didamisadi, Didamiapur, Didamishan, Damija, Damitorba, Damisati, Damisagal, Sodama, Sodamitoko, Sodamilama, Sodamisadi, Sodamiapur, Sodamishan, Sodamija, Sodamitorba, Sodamisatit, Sodamisagal, Apurtama, Ftamitoko, Ftamilama, Ftamisadi, Ftamiapur, Ftamishan, Ftamija, Ftamitorba, Ftamisatit, Ftamisagal, Shantama, Shantamitoko, Shantamilama, Shantamisadi, Shantamiapur, Shantamishan, Shantamija, Shantamitorba, Shantamisatit, Shantamisagal, Jatama jechuudha. Kuni kana haala kanaan mirkaneeffanneerra warroonni yaaltan daraan jarraa gaarii isiniif ta'uu isinin jecha marsaan 10ffaa hamma ba'uuf jechaadha. Marsaan 11ffaa borganama isaatii kanarraa eegalee ba'aa waan ta'eedhaaf warroonni jaallee jiraattan ammumarraa eegalaatii qarshii 200 erguudhaan qarshii 500 badhaafamaa isinin jenna. Qananii abbaa carraa filannoo keessaa waan gootaniif guddaa galatoomaa. Lama, Sadi, Afur, Shan, Ja, Torba, Saddeet, Sagal, Kudhan, Tokko, Lama, Sadi, Afur, Shan, Ja, Torba, Saddeet, Sagal, Didama, Didami Tokko, Didami Lama, Didami Sadi, Didami Afur, Didami Shan, Didami Ja, Didami Torba, Didami Saddeet, Didami Sagal, Sodoma, Sodomi Tokko, Sodomi Lama, Sodomi Sadi, Sodomi Afur, Sodomi Shan, Sodomi Ja, Sodomi Torba, Sodomi Saddeet, Sodomi Sagal, Afurtama, Afurtami Tokko, Afurtami Lama, Afurtami Sadi, Afurtami Afur, Afurtami Shan, Afurtami Ja, Afurtami Torba, Afurtami Saddeet, Afurtami Sagal, Shantama jechuudha. Isa kana haala kanaan mirkaneeffanneerra jechuudha. Gara kamitti deemnaa irraa gara carraa baasuutti adeemaa irra waan ta'eedhaaf warroonni yaaltan irraan carraa gaarii isiniif ta'uu isinin jecha warroonni yaallee jiraattan warroonni isin darbee jiraattan borganama isaatii kanarraa eegalee waan ta'eedhaaf ammumarraa eegalaatii carraa keessan yaalaa abbaa carraas ta'aa isinin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Qananii abbaa carraa fooloo gochuu hin dagatinaa isinin jedha.
marsaa kudha tokkoffaan sa'aatii muraasa booddee ni xumurama murteedhaa fi ishee ergadhaa toora keessan qabadhaa carraataa isiniin jenna. Akkuma kanaa marsaa kudha lammaffaan sa'aatii muraasa booddee ni jammara. Gara teelegiraamii qarshii 200 gashuudhaan karaa teelegiraamii isinitti ergadhaa carraataa isiniin jenna. Carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Eessa baay'ee eenyuuf ba'a walumaan kan ilaallu ta'a hunduma keessaniif carraa gaarii. Akkuma kanaa warreen kee qaqqabamtee irratti haasaa dhuftan karaa teelegiraamii malee karaa itti binaasan jechuudha. Gara teelegiraamii qofa kan jennu namoota baay'eetu fayyadamaa jira. Namoota baay'ee bu'umsa godhatteedhaa fi keenya karaa teelegiraamii bichaadhaa kan gargaarsimu iyyuu karaa teelegiraamii foloostii guddaa kan qabu kananii abbaa qabaa foloostii 100,000 kan jira waan ta'eedhaa fi sagana sadiitti gargaarsimu marsaa tokkoffaan sa'aatii muraasa booddee ni xumurama. Amma qarshii 200 isinitti karaa teelegiraamii carraa gaarii isiniif haa ta'u. Marsaa tokkoffaan daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa muraasa kan isinitti mul'isu ta'a. Carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Latin, esre Marta. Semua bahasa Gravate, kasa sih gini gitu. Oh. Eenyudha abbaa kan jedhu daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa tasaasni isinitti mul'isuuf adeemaa jirra. Carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni jaallee jiraattan carraa keessan yaala qarshii 200 qarshii 500 badhaafamaa isiniin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa hangotaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha ji'oota waggoota muraasa keessatti beekamtiiwwan addaa argachuudhaan akka biyyaatti naannaa kan jiru qananiin abbaa carraa guyyoota tokko keessatti baasee namoota 500 nama tokko 500 badhaasaara waan ta'eedhaaf carraan kun isiniin darbii isiniin jecha koodiin 10ffaa sa'aatii kanarraa eegalee booraa fi koodiin 11ffaa yookaan marsaan 11ffaa bor ganama sa'aatii kanarratti ba'a waan ta'eedhaaf warroonni jaallee jiraattan carraa keessan yaalaa isiniin jedha. Carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Karaa carraa baasuutti adeemna. Shakkanaa dhaabbadhu harka kee duwwaa akka ta'e na agarsiisi kaameraatti. Carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko sanaa qashii lama waliin maki barambitti waliin maki jala galiitti barambitti waliin maki sa'aatii tokko keessaa na baasi tokko qofa keessaa na baasi. Abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 5,507 lakkoofsa 5,507 abbaa carraa marsaa 10ffaa carraa tokkoffaa jechuudha.
maqaan lamma jedha maqaan lamma jedha itti adda baafannaa abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 5,500 torbaa jechuudha lakkoofsa 5,500 torbaa Hello. Hello. Akkam jirtu fayyartu? Jara galata waaqayyo kanana bacarraa bukeera sanii bilbilaa jirra. Raayaltanii turtani? Maqaa keessan lamaadha? Biyyi keessan isadha? Biyyi keessan isadha? Maaltan? Jalduu? Lakkoofsa 5,507 abbaa carraa tokkoffaa taataniitu bakka gammaddan. Marsaa 10ffaa? Lakkoofsa 5,507 abbaa carraa tokkoffaa taateedha bakka gammaddee. Ayyee daqiiqaa muraasa booddee walitti deebiin. Eshi abbaan carraa tokkoffaa toltuudha. Kara carraa lammaffaatti deemna. Rahidu akka ta'e lammaansaa tokko hirreessan agashi lama waliin makii sadii tokko keessaa naa baasi. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 5,663 lakkoofsa 5,663 abbaa carraa lammaffaa.
maqaan Wandafroo jedha bilbilaaf. Wandafroo. Wandafroo. Maqaan Wandafroo. Sorry, the number you dialed cannot be reached at this Hello. Akkam jirtu? Fayyartuu? Jara galata Waaqayyoo kanneen abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taataniittu baga gammaddan isinin jenna. Maqaan keessan Wandafroo namni? Wandafroo ejjee lakkoofsa 5663 abbaa carraa lammaffaa taataniittu baga gammaddan. Biyyi keessan eessadha? Raasi aanaa nadii noonnoo ganda kootirraa. Nadii noonnoo ayyee asi. Nadii noonnoo. Nadii noonnoo akkaawuntii keessan bilbiluma kanaan nu ergaa. Eshi akkaawuntii isin ergu. Eeyyee. Eshi. Asuma bara Ilubba Boraara nadii noonnoo abbaan carraa lammaffaa gara carraa sadaffaatti adeemna. Gara carraa sadaffaatti adeemna. Carraa sadaffaatti adeemna. Akka ta'e gaamiraatti agarsiisi tokko argee sana agarsiisi lama waliin makii sadii tokko keessaa na baas tokko qofa keessaa na baas. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 1206 lakkoofsa 1206 Toleera maqaan abbaa carraa sadaffaa Toleera bilbilaa bisaafis Hello. Akkam jirtu fayyaartuu? Jara galata kanaan abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taataniittu. Kanaan abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taataniittu baga gammaddan isiniin jenna. Akkaawuntii keessan gara bilbila kanaan ergaa biyyi keessan eessadha? Biyyi keessan eessadha? Biyyi keessan? Dambidooloo? Anaa Jaljuu. Ayyee akkaawuntii keessan gara bilbiluma kanaan ergaa walitti deebina. Dambidooloo Anaa Jaljuu waan carraa sadaffaa gara carraa afuraffaatti adeemna. Gara carraa afuraffaatti deemna. Koyake asal kan eje lemansa
Waktu mau kamera sana agarsiisna. Ree kamera waktu tokko sana agarsi lama waliin matu jala gadi barandee waliin matu. Sadii tokko keessa na baas tokko qofa. Abbaan carraa afuraffaa lakkoofsa 495. Lakkoofsa 495. Afuriif 95. Maqaan Said jedha abbaan carraa afuraffaa. Musa dan Mbak. Musa dan Mbak. Hello. Fayyartu. Zerra galata akka kana pacara bukira sini bilbilara pacara profata testa bagi gammaddi. Kana pacara bukira sini bilbila jirra lakkoofsa kuma lakkoofsa 495 pacara profata testa bagi gammaddi. Akaunti kesan sumatti kan bilbila makanan na erga biyyi kesan esadha? Bayaran apa ada kan ikut? Aprofa. Biyyi kesan esadha? Biyyi kesadha? Ibu, ayo makan ayo. Yaayu. Ayye, walitti deebi. Sini ada akaunti. Ayye, Abbaan carraa afuraffaa Yaayyoo jechuudha. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa marsaan 10ffaa haala bareedaa kanaan xumuramee jira. Marsaan 11ffaa sa'aatii kanarraa eegalee guyyaa borii waan dheeraaf warroonni yaallee jiraattan ammumarraa eegalaa carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Kara tiktookii kara feesbuukii warroonni nu hordofaa turtan guddaa galatoomaa ulfaadha.